kaleessa Haayile Sillaaseen hawaasni musliimaa yoo bare of baraa jedha. Yoo barate of bara, yoo of barate immoo mirga hoosii falmata. Isinii galaa wannan jedhaan yoo bare of bara, yoo of bare immoo mirga ofiitii falmata. Waan kana ta'eef an barumsuma sarraa isa daangessuu qaba jedhee pilaanii 11 barreeffatee lafa kaa'ee kan inni qabu Addis Ababa Yuunivarsiitii keessa kan jiru hundumti keenya waan dhokataa miti. Pilaanii 11 keessa hawaasni musliimaa kun baratee akka inni of hin barreessa tokko keessa. Kalammataa akka inni of hin ijaarre kalammataa kana. Hawaasni musliimaa ofaniif ijaare jedhee waggaa 45 dura gaafa gaafii ni dhiyeessu. Lubbuu koo dhabuu wayya malee gaafii keessa hin deebisu jedhee lubbuu isaa dhabee jechuudha Haayile Sillaaseen. Dhabaniiru lubbuu isaanii. Mitiiree lubbuu isaanii miti sirna isaaniis hin dhabani. Mootummaan Dargii gaaffii Haayile Sillaaseef dhiyaate san irraa gabaabsee yoo deebises ijaaramuu hawaasa musliimaa abadan eegikkasii waliin ijaarredha. Pilaaniin Sillaasee 11 keessaa tokko ijaaramuu qabdu jedha. Yoo ijaaramte ammas mataa ol qabata. Dargiin NGO godhee ijaareeti jira. Mootummaan yeroo ammaa gaaffii san waggaa 45 booda Itoophiyaa Islimnaa Guddachi Xaqilaa Mikir Beeti jedhee ijaaramee redee seeraan bakka bu'ee uummata paarlaamaadhaan nu mirkaneessuudhaan seera qabeessummaa keenya nuuf mirkaneesseeti jira. Ijaaramnee itti fayyadamuu nurra jira. Kanaafuu dhumarratti lafti keenya, biyyi keenya nus kan lafa kana, laftis kan nama kanaati. Biyyi kun kan nama kanaati, namni kun kan biyya kanaati. Akkasimoo akkas miti. Ijaabii keenya sin uffannaa, barumsa keenya sin baranna. Ijaabii keenya ni uffannaa, barumsa keenya ni baranna. Kabiraan seera waan seera dhowwus adda baasnee beekuun gaariidha. Manni barumsaa olaanoon achumatti sagadamas, achuma bulamas, achuma oolamas wanni godhamu hin jiru. Garuu mana barumsaa gadaanaa keessatti nan sagada jedhanii sagaduuf kana seerumatu jala muree dhowwaa seera sanas kan nu sirreessu namuma. Sun immoo kan mootummaa waliin haasofne akka inni sirratu goona. Wanti inni akkas godhame sekulaarizimiidha. Sekulaarizimii jechuun amantaa hin hordofinaa jechuu miti. Amantaaf barnoonni wal keessa makamee hin kennamu. Barnoonniif siyaasni wal keessa makamee hin kennamu kan jedhudha. Nu fawwaaxaan akka kanaadha. Eenyu caalaa nu musliimootatti itti fayyadamu? Ifaadha moo ifaa miti? Sekulaarizimiin Itoophiyaan gaafa hojiirra oolchuu eegaltu duratti sirni barnootaa amantaa tokko qofa hordofeeti kan inni barsiifamaa ture. Amantaan keessatti barsiifama, barnoonni keessatti barsiifama. Kun nu miidhe. Kanaafuu sekulaarizimii jechuudhaan Itoophiyaan sekulaarizimii kana fuutee fayyadamuu erga eegaltee waggaa 60 lakkoofsisuu 50 lakkoofsisteeti jirti. Kanaafuu amantaa fi barnoonni fi siyaasni walgarraa adda adda garagara kun walitti makachuu hin qabu. Mana barumsaa keessatti nan sagadaa sagadu malee jechuun sanaan dhaqee wal dhiita. Kanaafuu sagada keenya wal qabatee barattoota akkinuuti itti sagannu kana iskuuliidha, kana elementarii irra jirru salaata keenya dabarsuunis hin danda'amu. Hin danda'amaa? Man taraka salaata faqad kafara jedhu Rasuulullah alayhi salaatu wassalaam. Salaatas dabarsuu hin dandeenye, barnootas dhiisuu hin dandeenye, achitti sagaduu hin dandeenye. Kan nuti goonu maal? Saatii boqonnaa keenyaa sagaduun dirqama taati.
sa'aatii boqonnaa keetii mirga keeti qulqullina barnootaati barataan akkana ta'a akkas ta'a la mirga keeti barattoota sa'aatii boqonnaa kee eessatti mooraa mana barumsaatiin alatti sagaduun soo sagada dhiisuun hin danda'u barnootas dhiisuun hin danda'amu ifaadha kan mana barumsaa olaanoo dubbataa hin jiru kan yuunivarsiitii dubbataa hin jiru kan kolleejjii bultataa hin jiru mana barumsaa bultumaa dubbataa hin jiru mana barumsaa haayiskuuliitiif elementarii naasaati jira kan aylu bultumaadha sagaduun dirqama yoo hin sagadan jedhan hin baratin jechuudha hin baratin jechuun musliimni keessaan qabu jechuudha akkasittis hin danda'amu sagadaa turres yuunivarsiitii keessatti sagadamaa jiras sani miti kun kan jedhaa jiru kanaafuu kanalleen dirqama keenya nurraa eegamu sirna barnootaa nurraati eegamu san kabajnee barnoota keenya barachuun dirqama keenya ta'a dhumarratti kan nuti jennu walga'iin keessan kun walga'ii milkaa'inaa walga'ii gammachuu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.